Waraanni bilisummaa Oromoo Birgeedii Odaa Bulluqa Cibraan Abishee Garbaa fi humni furgaatu aduu saafaa zoonii lixaatti tarkaanfii waloon fudhataniin humnoota mootummaa irratti hubaatii geessisuun ibsame. Maddeen keessoo waraanichaa akka jedhanitti godina Wallagga Bahaa aanaa Gudaayyaa Biilaatti waraana mootummaa 300 caalaa magaalaa Biilaatii ka'ee imalaa ture irratti haleellaa qindaa'e kan raawwatame. Lola ganda guutee caancoo bakka addaa Gabaasaawwaa jedhamutti tasa wabombane loltoonni mootummaa 25 caalan ajjeefamuu fi 20 caalan ammoo madaa'uu maddeen himaniiti jiru. Loltoonni mootummaa 5 lola kanaan booji'amuunis maddeen waraanichaa ibsaniiti jiru. Loltoonni mootummaa 5 lola kanaan booji'amuus maddeen waraanichaa ibsaniiti jiru. Kana malees qawwee 27 hidhannoo guutuu waliin waraanni bilisummaa Oromoo akka booji'ee dubbataniiti jiru. Dhimma kana irratti hanga oduun kun qindaa'etti mootummaan Itoophiyaa waan jedheen qabu. Godina Arsii gandoota baadiyyaa aanaa xaannaatti qabataa waboof deeggarsa taasiftan jedhuun humnoonni mootummaa manneen jiraattota abiddaan barbadeessaa jiraachuu jiraattonni himan. Mootummaan sakattaa waboo jedhuun bobbaasituu tarkaanfii kana fudhate jedhu jiraattonni Abrahaam Birroo ammas dabalata qaba. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan godina Arsii aanaa xaannaa ganda baadiyyaa Soolee Utaa fi Soolee Caffee jedhamu keessatti dheengaddaa jechuunis hagayya 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qofa manni qonnaan bultoota 26 olii akka gubate himan. Xaannaa gandoota baadiyyaa ganda Soolee Utaa fi Soolee Caffee jedhamu irratti manneen lakkoofsan mana 26tti ka ergamtoota mootummaatiin gubateera. Kallattii magaalaa Xiichoo magaalaa Xaannaa jedhamu irratti nama qotee bulaa nama dhuunfaa tokkorraa dargaggoo mana isaatii dhannaan mana isaa meeshumaa waliin mana guutuu gubanii jiru. Hagayya 2 hagayya 3 manneen guutuu gara bosonaatti dhiyaatan guutuu gubataa jira. Guyyaa kaleessaa jechuunis hagayya 3 bara 2014 achuma aanaa xaannaa magaalaa xaannaa keessatti qabata maatii keessan keessa miseensa waraana bilisummaa Oromootu jira jechuun manguddoota hedduu gara mana hidhaatti guuraa akka turanii jiraattonni dubbatan. Tarkaanfiin suukkanneessaan mana qonnaan bultootaa gubuu qabeenya saamuu fi reebicha hamaa hanga lubbuu namaa dabarsuutti hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun qaamolee nageenyaa mootummaan bobbaaseen kan raawwatamaa jiru ta'uu maddeen keenya ibsanii jiru. Sababa dararaa humnoonni mootummaa hawaasa irraan gahaa jiran kanaatiin namoonni walitti qabamuun dhorkaa ta'ee jira ka jedhan jiraattonni aanaa xaannaa guyyaa kaleessaa poolisiin humna addaa Oromiyaa sirna awwaalchaa sheeka beekamaa tokko irratti argamuun dhukaasaa baneen uummata bittinneessee akka ture ibsanii jiru. Maatiin qonnaan bultootaa waraana bilisummaa Oromoo soortan karaa itti agarsiiftan qabata jedhuun dararaa argaa akka jiran jiraattonni himanii jiru. Deebi'een mootuu manguddoo tokko abbaan du'ee ture ijoolleen isaanii abbaa awwaalachuudhaaf iddoo awwaalchaatti yaa'anii jiru. Achitti dhaqanii awwaalcharraa ari'anii jiran maatii guutuu awwaalcharraa ari'anii abbaa namni biraa awwaalee baay'ee weerarri cimaan jira. Haga naannawa sirkaatti kallattii gandoota baadiyyaa irratti kallattii gara bosonaatti dhiyaatan hunda isaanii manneen irratti gubaa jiru. Baay'ee haala shororkaa cimaa fi haala baay'ee ulfaatuun uummanni miidhama guddaa keessa jira. Wanti isaan jedhani qotee bultoota baadiyyaa karaa gaalamaatti dhiyaatanii warroota waraana bilisummaa Oromoo sooru isinii warri diina nurratti galcheetanii lubbuulee hawaasaa kennaa dararuudhaaf saganteeffateedha isin jedhanii isiniin weeraru. Deebi'een mootuu gara Arsii sirkaatti bulchiinsa aanaa sirkaa kan harka waraana bilisummaa Oromootti du'e isintu ajjeesiise isin sooruu baattanii isaan kun biyya kanatti galaniitiin nama keenya hin darara waan jedhuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata nagaa irratti tarkaanfii hin taane fudhataa jiru. Dararaan hamaan humnoota mootummaatiin raawwatamu kun aanaalee godina Arsii hedduu keessatti mul'achaa kan jiru yoo ta'u magaalaa Xiijoo Xannaa fi aanaa sirkaa akkasumas ajjee fi naannoo ishee keessatti akkaan hammaachuu himanii jiru. Yeroo ammaa kana sodaa guddaa keessa jirraa ka jedhan hawaasi naannichaa mana jireenyaa meeshaa waliin gubuu fi hidhaan jimlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru akkaan isaanii yaaddessaa akka jiru dubbatan. Itoophiyaatti sababa beelaa buqqaatonni biyya keessaa kan lakkoofsaan 700 fi 50 caalaan rakkoo jabduuf saaxilamuu jaarmiyaan gargaarsa namoomaa fi kan mootummaa akeekkachiisan. Dhaabbanni nyaata addunyaa fi jaarmiyaan baqattoota addunyaa kan
dhaabbata biyyoota gamtoomanii midhaan kuusaa nyaataa keessaa qaban hunduu dhumuu isaatiif guyyaa keessatti yeroo sadi dhiisii marsaa tokkoofis baqattoota kanneen sooruu hin dandeenye jedhaati jira. Kanaaf immoo mallaqa gargaarsa doolaara miiliyoona 73 addunyaa irraa gaafachuutti jiru guyyoo ari'oo dabalata qaba. With water and food now so scarce, officials are warning of an impending famine here. Ethiopia sabab beela buqqaatoti biyya keessa hedduun garaachaan dhumuuf jedhani dhaabbati jiddugal lamiilee biyya isaanii keessa dudaan kan qaxxaamurin dheeda buqqaan to'atu the Internal Displacement Monitoring Center jechuun IDMC'n gabaasisa kajiyoottan sadiin dur baaseen biyyatti Abiy Ahmad Itoophiyaan Sooriyaa fi Afgaanistaan facuuf dursite buqqaatoti biyya keessaatiin tokkeessu irratti argamti jechuusa gabaasni turre. Murbar kumlamaaf diddami tokkootiin biyyoottan addunyaa cuf keessa lakkoofsi namoota qeesaan irra buqqaanii biyyum isaanii keessa faffacaanii argamanii miiliyoon 59 tuqa tokko ta'u ka dubbata dhaabbatichi. Itiyoophiyaan badhaadhinna Afgaanistaan Sooriyaa fi Riippabliik Diimokiraatik Koongoo fa hundi dursuun sararqara irratti argamti jedhe. The number of people living in internal displacement around the world reached a record. Ammi duub sabab waraanaatiif beela irra kakay uummati biyyatti keessa faffaca'ee jiraatu kun garaachaan dhumuuf jirka jedhan jaarmiyaaleen dhaabbat biyyoota gamtoomanii UNCHR fi WFP'n daftanii horiinnan dhaqqabdan taanaan beelti namgatuuf jirti qubqabaadha jechuun watwaatu. Jaarmiyaaleen kunneen duub ibsi waloo ka tajaajil biyya deebitootaaf buqqaatota mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun baasan jedhaniin midhaan dhaabbati nyaata addunyaa jechuun World Food Program dhiyeessu waan dhumaniif geesse Ameerikaa doolara miiliyoon 73 argadhe taanaan namoota kum 750 caalan sooruun danda'uunaan hin beekna jechuusa United Nations waabeffaan. Gabaas ongee Itoophiyaa muudatte beela jijjiiramte kan ilaalchisuun namooti miiliyoon 7.2 caalan guutuu biyyattii deeggarsi midhaan nyaata barbaaduu jedha. Sababuma hanqinni midhaan nyaata kanaaf reeshiin duraan baqattootaaf kennaa ture hirdhisu ka beeksis dhaabbati nyaata addunyaa bara 2015 keessa 16% 2021 ammi immoo ji'um kan keenyaatti qarwar kanaaf qooda tur 50% hir'isu xiyyaa buqqaatoti Itoophiyaa guyyaa yeroo sadi lakkisaa yeroo takkatti midhaan nyaachuu hin dandeenye. Conflicts are combining with climate related disasters. Oduu keenyatti aanuun ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar qondaalonni mootummaa Itoophiyaa gareen qorattoota idil addunyaa iddoowwan sarbamiinsi mirgoota namoomaa itti raawwatan seenee akka qoratuuf karaa banuu akka qaban hubachiisan. Imala tibbanaa gara Itoophiyaa taasisan ilaalchisuun BBC waliin turtii kan taasisan Maayik Hamar Yuunaayitid Isteet gargaarsi namoomaa daangeffamaa malee lammiilee rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu sarbamiinsi mirgoota namoomaa raawwatameef gaafatamni akka jiraatuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu eeruun gama ulaa gargaarsa namoomaa saaquutiin fooyya'insi jiraachuu ibsaniiti jiru. Yakkoota raawwatamaniif garuu gaafatamni jiraachuu qabas jedhaniiti jiru. Itoophiyaatti nagaa buusuuf qaamni martuu haalota dubbii hammeessan irraa of qusachuu qaba kan jedhan Maayik Hamar rakkooleen jiran fala waaraa akka argataniif Yuunaayitid Isteet itti fufiinsaan kan tumsitu ta'uu ibsanii jiru. Yihuun inqidaa dabalata qaba. Ergamaa addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa ta'uun dhiyeenya kan muudaman ambaasaaddar Maayik Hamar torban darbe keessa Itoophiyaa daawwatanii turan. Jila ergamaa addaa gamtaa Awurooppaa fi dippiloomaatota biyyoota garaagaraa waliin ta'uunis Tigraay daawwatanii qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi qaamolee garaagaraa waliin mari'ataniiru. Daawwannaa tibbanaa booda raadiyoo BBC waliin turtii kan taasisan Maayik Hamar rakkoo Itoophiyaatti mudateef fala argamsiisuuf dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu ibsan. Our focus of effort is on three broad areas. One is ensuring the delivery of unfettered humanitarian assistance to all Ethiopians in need. Dhimmoota sadii irratti xiyyeeffannoon hojjetaa jirra. Inni duraa dhimma gargaarsa namoomaati. Tigraay dabalatee lammiilee Itoophiyaa gargaarsa namoomaa barbaadan maraaf gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka qaqqabu gochuuf tattaafataa jirra. Gama kanaan fooyya'insi muraasni mul'atus itti fufiinsaan irratti hojjechuu gaafata jedhan Maayik Hamar. Secondly, in the broad category of efforts of what we're trying to push forward with the Ethiopian government is to ensure that there is accountability for the gross human rights violations that have occurred. Dhimmi gareen isaanii irratti hojjetaa jiru inni lammataa waa'ee sarbamiinsa mirgoota namoomaa raawwatameef gaafatamni akka jiraatu gochuu ta'uu ibsaniiru. Gareen qorattoota mirgoota namoomaa idil addunyaa adoolessa 25 Finfinnee galee ture.
haa ta'u malee jimaata darbe yeroon isaan quunnametti gareen qorattoota idil addunyaa kun iddoowwan rakkoon itti mudate seenee akka qoratuuf hayyama hin arganne ture jedhu Maayik Hamar. Gareen qorattoota idil addunyaa kun iddoowwan sarbamni mirgoota namoomaatti raawwataman seenee akka qoratu taasifamuu akka qabu hubachiisuun mootummaan Itoophiyaa kanaaf akka karra banu dhiibbaa gochaa jiraachuu himaniiru. They have not been able to travel in country as of Friday morning when I met them. And so that is urgent. And we are urging, of course, the Ethiopian government to ensure that they're granted that access so that they can conduct a credible. Gareen kun biyyattii keessa socho'ee hojii isaatti fufuuf hin dandeenye. Dhimmi kun dhimma hatattamaan raawwatamuu qabudha. Gareen kun bakka miidhaan itti mudate qaqqabee akka qoratuuf hayyamuu akka qabu mootummaa Itoophiyaa hubachiifna. Miiltoowwan koo bakka buutota hawaasaa addunyaa waliin taanee haala jiru irratti gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadder Reedwaan Hussein waliin yeroo mari'annettis dhimmi cimsinee hubachiifne gareen qorattoota idil addunyaa iddoowwan rakkoon itti mudate seenee akka qoratuuf hayyamamuu qaba kan jedhudha. Fuulduraafis dhiibbaa gama kanaan oomnu itti fufnaa jedhan. And we certainly urge that the International Commission on Human Rights Experts be granted access. So I will continue to press during my stay here. United States rakkoon Itoophiyaa furmaata waaraa akka argatuuf tarkaanfii gahaa hin fudhannee komii jedhuufis deebii kan kennan Ambaasaadder Maayik Hamar Ameerikaan Itoophiyaa sagantaa go'aa keessaa haquu dabalatee tarkaanfilee dhiibbaa uumuuf dandeessisan garaagaraa fudhataa turuu ibsuun rakkoon biyyattii fala akka argatuuf fuulduraafis dhiibbaa barbaachisu uumuu itti fufnaa jedhan. Adeemsa marii TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti karoorfame ilaalchisuunis qaamoleen lameen adeemsota dubbii ammeessan irraa of qusachuu akka qaban hubachiisan. Jilli waloo ergamtoota addaa Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi dippiloomaatota biyyoota garaagaraa of keessatti hammate kun qaamoleen lameen hooggansa Gamtaa Afrikaa jalatti marii akka eegalaniif jajjabeessuun kan ibsame wayitaa ta'u mootummaan Itoophiyaa imala jila kanaa ilaalchisuun tibbana qeeqa dhageessisaa turuunis ni yaadatama. We have taken some measures like the suspension of the Africa Growth and Opportunity Act that is a clear signal. Itoophiyaan Al-Shabaab waraanuuf loltoota ishee Haaraa Somaaliyaatti bobbaasuun gabaafame. Qondaalonni kibba lixa Somaaliyaa akka VOA'dhaan jedhanitti Itoophiyaan loltoonni Al-Shabaab daangaa ce'anii akka haleellaa hin banneef loltoota ishee dhibbaan lakkaa'aman godina Geedoo jedhamutti bobbaasteetti jirti. Dubbi himaan godina kanaa Ali Yusuf Abdullahi akka jedhanitti dhuma torbaan darbee kaasee loltoonni Itoophiyaa kanneen Somaaliyaa seenuun naannawaa magaalaa daangaa Doolow jedhamtutti dahannoo waraanaa hundeessaati jiru. Namni bilbilaan VOA'tti dubbate kun akka jedhetti loltoonni bobbaafaman 2,000 gahum. Al-Shabaab naannawaa Hiiraan, Baakolii fi Geedoo jedhamanitti rakkoo haarawaa dhalaa akka jiru uummanni Somaaliyaa beekuu qaban jedha. Bulchiinsi daangaa Itoophiyaa irraa Geedoon haleellaa humna shororkeessaa kanaan dhiibbaan irra gahaa jira kan jedhu Abdullaahiin. Waraana Itoophiyaa waliin tumsinee humna kana dadhabsiisuu qabnaa jedheeti jira. Xiinxaltoonni baha Afrikaa akka jechaa jiranitti kaayyoon Al-Shabaab miillanaa kun Itoophiyaa keessatti dahoo waraanaa ijaarrachuudha jedhaati jira. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa gareen kun daangaa cabsuun raawwatee hordofee xayyaara waraanaa dabalatee fayyadamuun haleellaa jajjabaa Al-Shabaab irratti raawwateera jedhame. Waraanni Itoophiyaa hooggantoota Al-Shabaab 24 fi loltoota garichaa 800 fixuu himaati ture. Humni Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa hanga kiiloomeetira 150 seenee akka jiru gabaafamaati ture. Biyya keessatti wal waraansi hammaachuu fi waraanni Itoophiyaa Tigraayitti guuramuun Al-Shabaab onnatti akka daangaa Itoophiyaa sarbuu haala mijeessee jira jedhamaati jira.